مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله. ماتي وان شاء الله كنا نجيني كنا كوجابكم سنجر ثاني تسناك كبوم فيديو برمساتي ولد ديبني جرا فيديو كنا نقدم مرات تبشران ريو تكيسني شير قوتشو هندقتنا أجمان يوتيوب channel كنا اللي سبسكرايب نوفقود أسمين جنة كنا فرضو كنا جلك أبرتي data mobile keenna banuu qabna yookaan ammoo wifi wajjin connect gochuu qabna ergasanii kallattii maan gara Facebook keenna deemna jechuudha. Akkuma Facebook keenna nuuf baneen kallattii mirgaa irratti sararoowwan sadiin jirantu jira. Kun sararoota sanii tuqnee gama keessatti seenna. Erga seenneen boodatti wantoota as keessa baan keessaa setting kan jedhu filanna jechuudha. Wantoota as keessatti baan keessaa setting kan jedhu filannee bira deemna jechuudha. Kunuuti settingin erga sanii settingi kana gad tuqnee seenna jechuudha. Erga settingi tuqnee seenne kuno waa baay'eetu as keessa jira. San keessaa nuti ammoo bakka miidiyaa jedhu bira deemna jechuudha. Bakka miidiyaa jedhu bira deemna kunuuti miidiyaan bakka miidiyaa san yeroo gadi tuqnee seennutti kuno waan haga afurii nuuf baaseera tokkoffaa irratti data saver kan jedhu data saver kan jedhudha. Kono data saver isa kana lama faarattamo video quality dha sadafaram difama photo quality dha sadafaratamo video quality afrafaratamo auto play kan jedhutu jira. Kanaaf tokko tokko isaanii wal wajjin kan ilaalu ta'a. Tokko farat data saver irra yoo kenne package keenya nuuf qusata jechuudha. Mallaqa nuti qabnu nuuf qusata akkam godheeti suuraawwanii fi viidiyoowwan nuti post goonuu fi kan daawwatu goonus qulqullina isaanii hir'isee akka isaan data keenya nuuf qusatan taasisa jechuudha. Data saverii kana isa yoo kaasitti bannu taate jechuudha. Kuno photo quality fi video quality dhaamseera jechuudha. Edit gochuu hin dandeenyu. Hagamitti haga data saverii kana dhaamsinutti jechuudha. Data saverii kana dhaamsinee sireessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf photo quality kan jedhu kana keessatti high kan jedhu jira, medium kan jedhu jira, low kan jedhu jira. High gaafa filanne suuraa nuti mobaayila keenyaan post goonu sun qulqullinni isaa ol aanaadha. Garuu daddafee post nuuf hin ta'u ni tura. Akkasuma mallaqas ni fixa. Medium kan jedhu yoo kenne ammoo mallaqas giddugaleessa fayyadama. Akkasuma ammallee saffisni isaallee giddugaleessa jechuudha. Low kan jedhu gaafa kenne ammoo gad aanaa ta'a. Qulqullinni suuraa saniis gad aanaadha. Ammoo daddafee fe'ama jechuudha. Daddafee sekendii gabaabduu keessatti wanti sun post nuuf ta'a jechuudha. Inni biraa ammoo video quality kan jedhu jira. Kun akkuma argartanii video quality kan jedhu jira. Kunis video nuti waraabaarru ta'ee kan nuti post godhaaru ta'ee qulqullina video sanii bakka itti murteessinu jechuudha. Gaafa isa tokkoffaa irra jiru kana automated kan jedhutu jira. Kuno isa tokkoffaa irra jiru kana kuno isa kana gaafa isa kana filanne isa kanarratti gaafa okay goone mobaayilli keenya ofumaa murteessa jechuudha. Akkaataa bakka networkii nuti jirru sallaalee bakka wifi cimaadha yoo jiraan bakka 5G fayyadamaa yoo jiraanne ofumaa mobaayilli keenya murteessa jechuudha. Gaafa nuti irratti okay gooneetiin hin jiraanne jechuudha. Garuu gaafa lowest quality video isa kanarra gaafa kenne percentii viidiyoon kenne sun akka mallaqa guddaa yookaan data guddaa nu jalaa hin fidneef data keenya percentii 20 nuuf hir'isa jechuudha. Waan sila viidiyoon sun post gochuudhaan nu jalaa fixu percentii 20 nuuf hir'isa jechuudha. Garuu inni kun quality suuraadhaan ni xiqqeessa. Lowest quality video nuti post godhaaru san quality isaa ni xiqqeessa. Garuu ammoo mallaqa inni fixaaru san nuuf qusata jechuudha. Yookaan data inni yeroo gabaabduu keessatti nurraa fixu san nuuf qusata jechuudha. Inni biraa ammoo auto play kan jedhu jira. Auto play'n kun yeroo nuti Facebook fayyadamnu kallattii viidiyoo jedhu filannee ta'uu danda'a. Viidiyoowwan garaagaraa yeroo nuuf dhufantu jechuudha. Viidiyoon kun yeroo tokko tokko nuti gadi cuqaasnu malee viidiyoo nuuf hin dubbanne jira. Viidiyoon gariin ammoo akkanumaan akkuma nuti ol darbaa deemnu ufumaan haasa, ufumaan sirba jechuudha, ufumaan socho'a. Waan kamuu ta'uu danda'a. Kanaaf viidiyoo sanii bakka kanatti ni filannaan jechuudha. Nuti waan inni nuuf kaa'e kana keessaa waa sadii filannoo sadii nuuf kaa'e tokkoffaa irratti on mobile data and wifi
yeroo nuti mobaayila daataa fayyadamnuu fi yeroo nuti waayifaayi fayyadamnullee viidiyoon akka ufumaan socho'u. Viidiyoon sun utuma nuti gadi hin tuqin nutummaan mobaayila keenya yeroo jalarraa gara gubbaatti ol oofnu ufumaan viidiyoon sun socho'u jechuudha. Gaafa isarratti okee goone. Lammaffaa irratti ammoo on waayifaayi onili. Isa kanarra yoo filanne ammoo yeroo bakka waayifaadhaa jirru qofa viidiyoon ofiin socho'a. Yeroo daataa keenya fayyadamaarru yeroo maallaqaa keenya fayyadamaarru viidiyoon haga nuti gadi tuqnutti hin socho'u jechuudha. Gaafa socho'e maallaqa nurraa nyaata waan ta'eef. Sadaffaa irra ammoo never autoplay videos. Inni kuni gonkumaa akka viidiyoon hin socho'uun haga nuti gadi tuqnu malee viidiyoo san haga nuti gadi tuqnee akka inni socho'u goonutti malee akka hin sochoone kan godhudha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan wantoota kanneen sirreeffannee mobaayilii keenya paakeejii fi maallaqa keenya illee akka nuuf qusatu gochuu dandeenya. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaataa waan nu wajjin turtaniif galatooma.